mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaa bal'inaan hojjechaa jiru. Bu'uura misoomaa kan hojjetamuuf uummataaf jedhameeti miti. Bu'uurri misoomaa kan hojjetamu humna misoomaa uummata keessa jiru baasuudhaaf. Qabeenya aanaa ammayyaa keessa, aanaa Tuquruncinnii keessa, aanaa Shanan, aanaa Noonnoo, aanolee kanaa gadi jiran keessa qabeenyi jiru qabeenya guddaadha. Qabeenya guddaa kana baasuu qaba. Isaaf immoo bu'uurri misoomaa baay'ee murteessaadha. Bu'uura misoomaa kana akka waliigalaatti maaster pilaaniin ittiin hojjetamu barana qophaa'ee xumuramee jira. Kan aanaa kanaas maaster pilaanicha keessatti qabatamee jira. Qabatamuu qofa oduu hin ta'e akka sila jedhe hojiitti hin galan. Kun qofti gahaa miti. Akka sila ka'aa ture uummanni aanaa kanaa misoomatti jabaatee galuu qaba. Namni hundumtuu tattaafitti galuu qaba. Harki keenya amma qunca'utti dugdi keenya amma cabutti hojjechuu nurra jiraata. Kana yoo goone malee hiyyummaa injifachuu hin dandeenyu. Kana yoo goone hiyyummaa injifachuu akka dandeenyu waggoottan gabaabaa keessatti argaa jirra. Uummanni keenya raajii hojjechuu akka danda'u, misooma kamirratti iyyuu of jijjiiruu akka danda'u argaa jirra. Keessattuu aanolee ollaa keessan jiran tiraaktara fudhachuudhaan bal'inaan itti deemaa jiru. Aanaan ammayyaas itti galuu qaba. Godinni kibba lixa shawaa itti galuutu irra jiraata. Godinaalee Oromiyaa biraa keessatti, aanolee Oromiyaa biraa keessatti kan arginu asittis arguu qaba. Kanaaf humni guddaan qonnaan bulaadha. Mootummaan inni dhiyeessa tiraaktara. Qonnaan bulaan parsantii 30-40 qusatee tiraaktara bitachuu qonna isaa ammayyeessuutti galuu danda'utu irra jiraata. Lageen isin keessa yaa'an baay'een akka jiran quban qaba nan beeka ammayya keessaanis. Lageewwan kun hundumtuu paampiin irratti hidhamee jallisiidhaaf ooluu qaba. Jallisiidhaan misoomuu qaba. Qamadii bonaa misoomuu bal'inaan jalqabuu sirra jiraata. Kuduraaf muduraa oomishuu jalqabuu sirra jiraata. Kana gootanii waggaatti yeroo 2-3 yoo oomishtan asfaaltii miti waan biraayyuu gochuun hin danda'amu. Daandiin hojjetamee bu'uurri misoomaa guutamee qonnaan bulaan keenya dargaggeessi keenya tattaafatee galiissaan dabalu taanaan garuu hiikoon qabu. Hiikoo tokko iyyuu hin qabu. Kanaafuu galiin keessan akka dabalu, jireenyi keessan akka fooyya'u, badhaadhinni maatii sadarkaa maatiitti akka mirkanaa'u akka ta'u jabaattanii akka hojjettan asumaan waamicha isiniif dhiyeessuun barbaada. Badhaadhinni fagoo miti kan jiru. Badhaadhinni isin gidduu jira. Karra keessan dura jira. Badhaadhinni humna keessan keessa jira. Badhaadhinni hawwii miti. Badhaadhinni fedhii miti kan isinitti dubbatu. Badhaadhinni miidhama kaleessatiin uummata keenya boochisuu miti hojiisaa. Badhaadhinni seenaarraa hin barata. Badhaadhinni har'a seenaa hojjechuuf hojjeta. Seenaa sana immoo uummataan hojjeta badhaadhinni. Badhaadhina mirkaneessuudhaaf wanti barbaachisu tokkoffaan obsa. Lammaffaan namni hundumtuu halkanii guyyaa hojjechuutu irra jiraata. Tattaafachuutu irra jiraata. Sadaffaan kan hojjetu sana immoo qusachuu qaba. Qusatee investimentiitti ce'uu qaba. Kana goonee jennaan badhaadhina guyyaa guyyaatti dhandhamna. Mootummaan naannoo Oromiyaa hoggansi badhaadhinaa, hoggansi jijjiirama sadarkaadhaan jiru badhaadhina uummata keenyaa, jijjiirama uummata keenyaa milkeessuudhaaf rabbitti hirkatee waa hunda gochaa jira. Karaa sirrii, karaa uummata jijjiiru waan qabanneef immoo rabbi nu milkeessaa jira. Utuma mortuu akkuma uummanni keenya jedhu horaa jira. Homtuu nun dhaabu, homtuu nun injifatu, injifachaa itti fuftu. Warra akka tabbaatti ilaalaman hunda diigneerra. Kanafanis xaragaa deemna. Kanarraa kan duubatti nu deebisu tokkollee hin jiru. Sababni isaa dhugaatu nu bira jira. Sababni isaa rabbitu nu bira jira. Sababni isaa waaqatu nu gargaara. Uummata keenyatu nu gargaara. Kanaafuu fedhii uummata keenyaa milkeessuudhaaf, fedhii misoomaa fi hawwii misoomaa uummata keenyaa galmaan ga'uudhaaf karoorota gurguddoo Oromiyaa ijaaruudhaaf, Itoophiyaa caalmatti utubuudhaaf, fedhii uummata keenyaa sadarkaa hundatti milkeessuudhaaf karoora waggaa 10 qabannee qabeenya barbaachisu hunda mobilaayiz gochaa hojii wal'aatti galaa jira. Hojiiwwan kanaan dura harkifataa turan hedduu xumurreerra. Ammas xumuraa jira. Bara kana guyyoota muraasaan booda pirojektoonni
bajeta mootummaatiin, deeggartootaatiin, pirojektoota hirmaannaa ummataatiin akka Oromiyaatti 10,000 ol eebbisuudhaaf qophaa'aa jira. Nuyi warri badhaadhinaa hawwii miti kan ummatatti himu. Dhagaa bu'uuraa miti ummataaf kan keenyu hojjennee xumurree eebbisiisa. Waan jalqabne hundan xumurre. Manneen barnoota ifa boruu 147 jalqabne 65 ol xumurameera. Ji'a tokko hafu keessatti kan hafanis hin xumuramu. Kan jalqabne hunda xumurre. Waggaa 5 teechisuun hin jiru. Ittiin irraa nyaachuudhaaf pirojektii lafarraa harkisuun hin jiru jechaadha. Qaamni pirojektii dafee xumurre isatu xumurama malee sababa isaatiin pirojektiin hin turu jechaadha. Kallattii mootummaa naannoo Oromiyaa kana goonee pirojektoota 10,000 olii waggaa waggaadhaan xumuraa yoo deemne uummata keenyaaf fayyadamummaa uummata keenya sadarkaa hundatti mirkaneessaa yoo deemne badhaadhina jechuun kan ilaamee jennee gamatti kan laalluun taane uf cinaatti qe'ee keenya keessatti karra keenya irratti dhandhamaa deemna jechaadha. Kanaafuu kana lafa qabsiisuu keessatti uummanni keenya humna murteessaa isa dhumaa waan ta'eef jabaattanii halkanii guyyaa akka tattaafattan qabeenya akka horattan akka hojjettan waamicha isiniif dhiyeessuun barbaada. Namni keenya mallaqa jaalachuu qaba. Mallaqa jaalachuu kan hin qabne hooggansa mootummaa qofa. Hooggansi mootummaa mallaqa jaalataanaan hoogganummaa isaa dhiisuu qaba. Kan mallaqa jaalachuu qabu uummata keenya. Uummanni keenya mallaqa jaalachuu qaba. Utuun jiraatiin qusachuu qaba. Kan irraa hafteen qusannaa isaarraa kan hafteen rakkatee jiraachuu qaba. Kana goonee qabeenya horachaa yoo deemne yeroo gabaabaa keessatti qabeenyaa fi Rabbi eebbisee naannoo keenya keessatti nuu kenne kanatti fayyadamnee jijjiirama olaanaa fiduu dandeenya. Galma barbaannu bira ga'uu dandeenya. Jiruuf jireenya uummata keenya jijjiiruu dandeenya. Kanaafuu hundumti keessanuu jabaattanii akka tattaafattan akka hojjettan haa ta'u ammayyaan akkuma maqaa ishii ni ammayyoomti ni badhaati jireenyii fi jiruun uummata ishii hin jijjiirama akka sila jedhame filannoo keenya nagaadhaan xumurraa shakkiin tokko iyyuu hin jiru laga hidha haaromsaa hin guunnaa shakkiin tokko hin jiru fulbaana irratti mootummaa cimaa hundeessinee biyya keenya badhaadhina ishii bakka barbaadamuun ga'uudhaaf ni hojjenna. Kana gochuu irratti Rabbi nu gargaaraa uummanni keenya nu cinaa jira. Kanarraa humni duubatti nu deemsu tokko illee hin jiru. Hundi keessanuu bakka jirtanitti jireenya keessan irratti jabaadhaa uf jijjiiruudhaaf tattaafadhaa. Asitti argamuu kiyyatti yeroo baay'ee dhufeeraa garuu har'a haala akkanaatiin asitti isin gidduutti argamuu kiyyatti baay'een gammadaa. Baay'ee isin jaaladhaa, baay'ee isin kabajaa, jabaadhaa, ulfaadhaa, galatooma.